richiesta. Shirrif dabni kumata mallakka munurati tatamu yoo jiraate nuhif fixeensa ganamaati. Oduu teenya jalqabaatiin Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa haala nagaa Oromiyaa irratti barreessaa olaanaa IGAD kan ta'an Dr. Warqinaa Gabayyoo waliin mari'atan. Kun kan dhaga'ame Pirezidaanti Shimallis guyyaa lama dura erga waboo zoonii giddugaleessaa waliin nagaa buusuudhaaf qophii ta'uu ibsanii booda ture. Obbo Shimallis Abdiisaa Dr. Warqinaa Gabayyoo waliin maal mari'atanii gabaasa bal'aa dhageessu. Oduu biraatiin Pirezidaantiin duraanii naannoo Oromiyaa Dr. Lammaa Magarsaa barnoota isaanii PhD xumuruun eebbifaman. Waggaa 4 oliif ija uummataa dura kan badan Dr. Lammaa Magarsaa yeroo jalqabaatiif viidiyoon isaanii mul'ateera. Bal'inaan dhageessu. Oduu itti aanuun daandiin qilleensa Itiyoophiyaa xayyaara Afrikaan hin qabne fiduudhaan seenaa hojjechuufi jedhame. Ji'a kana gara dhumaarra daandiin qilleensa Itiyoophiyaa xayyaara haarawaa galchuuf jira. Bal'inaan dhageessu. Oduu teenyaa xumuraatii fi biyya alaatiin haleellaa diroonii Hizboollaan raawwateen loltoonni Israa'el 4 yoo du'an 60 ol madaa'aniiru. Hizboollaan haleellaa jabaadha jedhame gaggeessaa buleera. Gabaasa guutuu ni dhageessu. Akkam jirtu daawwattootaaf hordoftootaan olee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumuraa sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf ammoo like, share, subscribe godhuun dagatanaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenya jalqabaatiin Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa haala nagaa Oromiyaa irratti barreessaa olaanaa IGAD Dr. Warqinaa Gabayyoo waliin mari'atan. Kun kan dhaga'ame Pirezidaanti Shimallis guyyaa lama dura erga waboo zoonii giddugaleessaa waliin nagaa buusuudhaaf qophii ta'uu ibsanii booda ture. Qe'een Dr. Warqinaa Gabayyoo Afriikaadhaaf kennite Oromiyaan waggoota 6 darbee rakkoo nageenyaatiin raafamaa turuun ni beekama. Waraanni Oromiyaatti gaggeeffamu kun dhaabbatee nageenyi akka bu'uuf namoota dhiibbaa haga danda'an godhan keessaa Dr. Warqinaa Gabayyoo nama tokko akka tahantu amanama. Marii amma dura marsaa 2 Taanzaaniyaatti waboo fi mootummaa gidduutti gaggeeffame akka mijatu namoota godhan keessaas Dr. Warqinaa Gabayyoo adda durummaan eeramu. Mariin sun akka milkaa'uufis haga dandeettii isaanii Dr. Warqinaa Gabayyoo dadhabaa akka turan ni himama. Bara 2018ttis ABO'n Eertiraa irraa akka galuuf namoota haga Eertiraatti deemanii ABO galchan keessaa tokko turan Dr. Warqinaa Gabayyoo. Dr. Warqinaa Gabayyoo akka itti fakkaateen haguma danda'an nagaa Oromiyaatiif ni waywaatu jedhama. Kanneen isaanitti hin amanne jiraatanis garuu inni haga dandeettii isaa waan callisuu hin fakkaatu. Haaluma kanaan tibbana waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaa kan Jaalsanyii Nagaasaatiin durfamu waboo zoonii lixaa kan Jaalmarroo Dirribaatiin hoogganamu irraa adda of baasuu beeksisuu hordofee Pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa garee sanyii waliin marii godhuuf qophii ta'uu ibsanii turan. Obbo Shimallis Abdiisaa garee kana faana marii godhuudhaaf qophii ta'uu ibsanii guyyaa lammaffaa isaatti waajjira Dr. Warqinaa deemuun haala nagaa Oromiyaa irratti marii taasisaniiru. Guyyaa kaleessaa waajjira Dr. Warqinaa Gabayyootti argamuun Dr. faana marii kan godhan obbo Shimallis Abdiisaa nagaa Oromiyaa buusuudhaaf fedhii fi kutannoo qabaachuun himameera. Dhimma kanarratti Pirezidaanti Shimallis ammaaf waa jechuu baatanis Dr. Warqinaa Gabayyoo barreeffama gabaabaa barreessaniin obbo Shimallis Abdiisaa waajjira isaaniitti simachuun marii waliin taasisuu ibsaniiru. Dr. Warqineen barreeffama gabaabaa miidiyaa hawaasaa isaanii X gubbaatti barreessaniin Pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa waajjira kootitti simadhee marii waliin taasisuudhaaf gammadeeraa jechuun kataban. Darbees nagaa naannoo Oromiyaatiif kutannoo hooggansi Shimallis qabaniif nan galateeffadha jechuun barreessan. Dr. Warqineen marii Shimallis waliin godhan hagas mara ifa gochuu baatanis Pirezidaanti Shimallis nagaa buusuudhaaf fedhii qabaachuu Dr. Warqinaan
akeekaniiru. Kunis kan dhaga'ame wayita Oromoon waanjoo xamadee daandiitti ba'uun qaamota wal waraanaa jiran hundaan nagaa buusaa jechaa jiruttidha. Haala amma jiru mootummaan garee sanyii faana marii waan godhuuf deemu fakkaata. Pirezidaanti Shimallis marii Dr. Warqinaa wajjin godhan kana ilaalchisuun haga ammaatti jecha tokkoon barreessine. Miidiyaaleen mootummaallee waan jedhan hin qaban. Oduu itti aanuun Pirezidaantiin duraanii naannoo Oromiyaa Dr. Lammaa Magarsaa barnoota isaanii PhD xumuruun eebbifaman. Motora jijjiiramaa jedhamuun kan beekamanii fi seenaa Itoophiyaa keessatti aangoo biyyattii silaa ofiif qabatan dabarsanii hiriyyaa isaaniitiif kan laatan Lammaa Magarsaa ammallee barnoota itti fufanii jiraachuun himame. Waggoota 4 oliif achi buutee miila Bakar Waaree kan ta'an hayyuun Oromoo dubbatu amansiisu deemuu bareedu kun yeroo jalqabaatiif viidiyoo fi suuraadhaan tibbana mul'ateera. Viidiyoo fi suuraan isaas miidiyaa hawaasaa TikTokii fi Facebook gubbaatti bal'inaan qoodameera. Dr. Lammaa Magarsaa akkuma namuu beeku bara qabsoo Oromoo namoota wayyaanee fuula dura dhaabbatanii lubbuu isaanii kennuun jijjiirama fiduu danda'anidha. Oromiyaatti aadaa kan ta'e namni pirezidaantii naannichaa ta'e kamuu mootummaa federaalaatiif bitamee uummata ofii irratti waraana labsuu qarshii xiqqoof daangaa Oromiyaa gurgurachuutu mul'ata ture. Haa ta'u malee Dr. Lammaa Magarsaa garuu san hunda dura nama dhaabbatanii jijjiirama biyyattiitti fidan keessaati. Kanaanis ammoo Abiyyi akka aangoo qabatu Lammaan taasiseera. Ta'us garuu oolee osoo hin bulin jijjiiramni inni hawweessuun erga daandii gadhiisuu eegaluu hubatee booda Dr. Lammaa Magarsaa namoota daddafii mootummaa keessaa ba'uuf murteessan irraas tokko turan. Hedduun namoota ammayyuu Lammaa Magarsaa akka ganameetti ilaalu. Abiyyi faanaas paartii badhaadhinaa irratti akka wal dhaban amma dura dubbatanii turan Dr. Lammaa Magarsaa. Ministeera muummee Itoophiyaa Abiyyi amma faana wal dhabanii Lammaa Magarsaa haga ammaatti yeroo 2 qofa dubbatan. Yeroo tokko VOA afaan Oromoo irratti kan dubbatan yoo ta'u, yeroo biraa ammoo sirna awwaalchaa Kabiir Hussein irratti argamuun haasaa taasisanii turan. Kanarraa kan hafe yeroo jalqabaatiif dheengadda viidiyoodhaan mul'atan. Lammaan namni haasawni isaanii akka dammaa mi'aawu hojiin isaaniis addaa kun arrallee ummaticha biratti fudhatamummaan isaanii olaanaa ta'uu viidiyoo fi suuraaleen isaa tibbana bahan ni mul'isu. Sanbata darbe irraa jalqabee viidiyoo fi suuraaleen Lammaa Magarsaa barnoota isaanii PhD xumuranii eebbaaf gahan agarsiisu bal'inaan qoodameeti jira. Kanaanis pirezidaantiin Oromiyaa duraanii kun PhD isaanii Masters of Business Managementidhaan xumuran. Namoonni hedduun yuunivarsiitii Hawaayiitti barachaa akka ture barreessanis AGM garuu dhugummaa yuunivarsiitii inni itti baratee mirkaneeffachuu hin dandeenye. Oduu biraatiin daandiin qilleensa Itoophiyaa xayyaara Afrikaan hin qabne fiduun seenaa hojjechuufi jedhame. Daandiin qilleensa Itoophiyaa xayyaara Airbus A350 1,000 jedhamu onkololeessa kana gama dhumaa gara Finfinneetti galchuuf akka jiru ibsameera. Kanaanis daandiin qilleensa Itoophiyaa xayyaara Afrikaa isa jalqabaa ammayyaawaa fiduun seenaa hojjechuun cinaatti gahee hooggansa damee aaviyeeshinii ardii kana keessatti qabu kan cimsu ta'aa jedhameera. Xayyaarri haaromni Afrikaarraa kan jalqabaa ta'ee fi Finfinnee qubachuuf jiru kun gahumsa olaanaadhaan kan qophaa'e akka ta'e ibsameera. Airbus A350 1,000 ta'e kun imaltoota imala dheeraa deemuu barbaadanis keessummeessuuf mijataa ta'uu gabaasni kaleessa beeni mul'isa. Kana jechuun akka dur xayyaarri Itoophiyaa tokko biyyoota lixaa takkas geessuudhaaf bakka 2-3tti simbuusuu jechuudha. Xayyaarri ammayyaa'aan amma Itoophiyaa dhufuuf jiru kun daandiin qilleensa Itoophiyaa neetwoorkii bakkeewwan idil addunyaatti babal'achaa jiru haala gaariidhaan akka tajaajiluu fi fedhii imaltoota guddachaa dhufeef deebi'ii gaarii kennuu isaa mul'isaas jedhameera. Xayyaaronni kun haalli inni itti hojjetame xayyaarota amma jiraniin garaagarummaa guddaa akka qabuutu himama.
keessumaa qaama isaa irratti foddaan akkasumas ammoo motora isaa irratti xayyaarota biraarraa jijjiirama guddaa agarsiisaa jedhame. Dhiyeessiin xayyaara E350 kun tarsimoo ammayyeessuun xiyyaara daandii qilleensa Itoophiyaa keessatti qaama murteessaa akka ta'e ibsameera. Oduu xumuraatiin haleellaa diroonii Hizboollaan raawwateen loltoonni Israa'el 4 yoo du'an 60 ol madaa'aniiru. Haleellaa diroonii buufata waraanaa Israa'el irratti Hizboollaan gaggeesseen loltoonni 4 du'anii 60 ol immoo madaa'uu humni waraanaa Israa'el beeksise. Haleellaan kun buufata waraanaa kaaba Israa'elitti argamu irratti kan raawwate yoo ta'u, kanneen miidhaman keessaa loltoonni 7 miidhamni cimaan irra ga'uu humni waraanaa Israa'el beeksiseera. Hizboollaan haleellaa diroonii kana anaatu raawwate jechuun itti gaafatamummaa fudhateera. Buufata waraanaa leenjii loltoota magaalaa Teel Aviivii fi Haayifaa gidduutti argamu irratti xiyyeeffachuun haleellaa gaggeessuu beeksise. Hizboollaan miidiyaan garee Hizboollaa akka gabaasetti haleellaan diroonii Israa'el irratti amma raawwatame kun Israa'el kibba Libaanos keessatti duula waraanaa gaggeessaa jirtuuf haaloo bahannaafi jedheera. Buufata waraanaa kaaba Israa'elitti argamu kana dirooniiwwan hedduudhaan haleeluu Hizboollaan beeksiseera. Tajaajilaan ambulaansii Israa'el Maageen Deevid Adoom namni jedhamuun beekamu namoonni 61 madaa'uu hime. Hedduun isaanii helikoophtaraa fi ambulaansiidhaan hospitaalota biyyattii keessa jiran garagaraatti geeffamus himeera. Humni waraanaa biyyattii osoo haleellaan diroonii gaggeeffamuu hin mirkaneessin dura tajaajilli ambulaansii biyyattii kanneen miidhaman loltoota 3 baay'ee madaa'uu fi kaan ammoo miidhaa salphaa haga giddugaleessaa irra ga'uu beeksiseera. Seerri miidiyaa Israa'el humni waraanaa biyyattii bakka haleelamee fi miidhaa qaqqabe osoo hin ibsin dura waa'ee bakka haleellaan itti gaggeeffame homaa akka hin dubbanne ni ajajama. Miidiyaaleen biyyattii tokko tokko haleellaan gaggeeffame diroonii ammayyaa'aa hin taaneen haleellaan akka gaggeeffame ibsaa turan. Loltoonni miidhaman ambulaansii fi helikoophtaraan yeroo hospitaala garagaraatti geeffaman miidiyaaleen biyyattii halkan guutuu gabaasaa bulan. Haleellaan gaggeeffame kun galma keessatti bakka loltoonni walitti qabamanitti ta'uu akka hin oolleetu himamama. Viidiyoowwanii fi suuraawwan miidiyaa hawaasaa irratti Israa'el keessatti qoodaman irraa akka mul'atutti galma duwwaa baaxiin isaa haleellaa gaggeeffameen urateetu mul'ata. Walumaa galatti Hizboollaan ammayyuu Israa'el haleeluu akka danda'u eda agarsiiseera.